Ameerikaa deemta hin bararta xiyyaaraan tuuti deemtuun si erga gara Ameerikaatti gara biyya alaatti si erga. Ameen jennee fudhanna. Itoophiyaa keessaa gara Ameerikaatti hin bararree sokkina. Warra achiis waldaa qabu. Mee warra achi immoo eessa dhaqu? Gaafatti raajii moo raajiitu waldaa keessa hin jiru? Ameerikaa keessatti kiristaanonni yookiin pheenxonni warri jiran warra Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan warri waldaa keessaa eessa dhaqxa jedhanii walitti raaju warri Ameerikaa. Moo Ameerikaa gara samammoo waan biraa jira achi dhaqxa waliin jedhu. Moo achumaan waaqarratti ol baata jedhanii walitti raaju warra achi. Nu warri Itoophiyaa keessaa raajonni Itoophiyaa keessaa gaafa nutti raajan xiyyaaraan bararee Ameerikaa deemna. Gaafa xiyyaaraan bararee gara achi deemnu warra achi immoo gaafa itti raajamu Itoophiyaatti deebi'u moo isaan immoo achumaan hin soqu gara samiitti. Lafa kanarraa namni dhugaa qabu tokkotu hin jiru. Namni dhugaa qabu hin jiru. Addunyaa sabaa manca'e keessa jirra jechuudha. Bara hamataanis hamatamaanis dhugaan qaba jedhee wacu keessa waan jirruuf jechuudha. Inni hamatus dhugaan qabu, inni hamatamus dhugaan qabu. Sababiin isaa inni hamatamu sunis darbee dhaqee waan hamatuufi jechuudha. Kanaafuu dachii kanarra nama ta'e kan jiru dhugaa kan qabu hin jiru. Kalaas.